dubbadhu nagaa jirta miti fayyuma? Akkam nagara Eh, jira sagalata. Nagaa jiraatti. Amin amin. Haya, waa si gaafadha? Mana gaafatta? Sudah dure. Gaafadha yaa. Si terang buat gafan rakun kau. Naga mati. Nagaama sirri dhagaama yaa. Ani wae doa Yesus surati gafin kawan. Doa Yesus surati. Yesus Kristus. Haya. Semberatin dulu jatuh provin aku cuma desa kan mas gafat. Eeyyen. Tolong raga wajib provin aku. Bismillahi biye. Lijamir mangade. Miskin. Kibana hadi. Ay walday walad ahadun hadi. Sana. Okay. እሺ bismillah afraffaa suuraan isaa lakkoofsa 150 ja'a akkas jedha wabikau akkana jedha sababaa kufrii isaaniitii fi yeroo takka dhiifama qalama wayii ilaalladha injiru wayii akkasuma dubbadha qalama bakka hin buuse wallaale akkana jedha sababaa kufrii isaaniitiif Maariyaam irratti kijiba guddaa odeessuu isaaniitiif isaan abaarree jedha. Sababaa isaan abaaramanii fi sababaa kafaruu isaaniitii fi akkasumallee Maariyaam irratti kijibuu isaanii. Maariyaam irratti kijibuu jechuun maali? Ilma sagagalummaadhaan argatte jedhanii arrabsan. Eenyu Yahuudota haasaa jira jechuudha. Rabbi waan Yahuudota gubbaarraa kaasee haasawaa dhufe in abaaraman Yahuudonni sababaan abaaramuu isaanii in kafaran. Ayata Rabbiitti kafaranii akkasumallee Maariyaamiin ilmoo sagagalummaan argatte jedhanii waan arrabsaniif jecha abaaramanii jedha. Lakkoofsa 57 ammas waan isaan nuti Masiihii Isaa ilma Maariyaam ergamaa Rabbii ajjeefnee jirra jedhaniif isaan abaarree jedha. Isaan itti fakkeeffame malee isa hin ajjeefne hin fannisnes dhugumatti isaan isa keessatti wal dhaban isa irraa shakkii keessa jiru yaada hordofu malee isa irratti beekumsa homaatuu hin qaban qabatamatti isa hin ajjeefne jedha. Eeganaa'oo dhugumatti Rabbiin gara isaatti ol isa fuudhe Rabbiin injifataa ogeessaa jedha ogeessa ta'ee jedha. So kanaaf Rabbi subhanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti isaan hin ajjeefne jedhanii garuu ajjeesanii hin jiran isaan hin ajjeefne jedhee Rabbitu subhanahu wa ta'ala akka inni hin ajjeefamne Rabbitu nuu himee jechuudha. Asirra gaaffiin kee maali? Tole gaa'ee bakka kana durayyuu beekaa garuu itti fakkeeffamee du'e kan jedhamuu fi akkasumallee ragaan itti fakkeeffamuu isaa fi akkasuma seenaa isa dura beekan namoonni yeroo sana jiranii amma fakkeenyaa fi waggoota 50-60 Itoophiyaan amma eenyuun akka bulaa turte minaamin seenaan hin kaa'amiti tokko isaa minaamin har'a garuu amanni itti fudhanna hin agarre garuu man beekan akkasitiin seenaa keessatti garuu seenaa Yihudoota keessatti seenaa Roomaan Impaayarii keessatti yeroo sana bulchaa kan ture eenyu akka inni ta'ee Yesuus eenyu akka ta'e addatti yeroo akkamitti akka inni du'e eenyu bakka bu'uu akka hin dandeenye seenaan sirriitti nama nasa kana inni kun maaliif kaa'ade iddoo kanatti Quraanni maaliif kaa'uu barbaade? Okay asirratti وانا ربي سبحانه وتعالى دبته فمكروا مكرا والله فمكرنا مكرا والله خير الماكرين جدا آية براكي سجدتشولا إساني ملباسني نموما إساوج جنياته إساوج جن أوكي إساتي إرجان كابسي سوف جدني جتشولا هكا كباموف ربي نمو ملباسي جدا إسان ملباسن ربي نمو ملباسي دا الرجالة ورا ملباسو تنجد سببا ربي نمو إسان سنتي فكيسيف مالف جنان إسان namuma isaa kana isatti erginaan nama isaan isatti ergan kana Rabbiin akka inni isa ajjeesuuf dhaqe akka inni sun du'uuf jecha jechuudha. Wanni Rabbiin akkasitti isaaniif fakkeessee fi namtichumti
isa ajjeesuuf dhaqe bakka isaa akka du'uuf jecha rabbiin mala baase jechuudha. Sababa isaan mala baasaniif jecha. So akkasitti rabbiin maal godhe hiikaama quraanaa irratti ni jira yoo barbaade agarsiisuu danda'a. Namni isatti isa qabsiisuudhaaf dursee bakka inni jiru ilaaluudhaaf walitti seene rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo san nama san bifa nabiyullaahi Isaa alayhi salaam jijjiire. Fakkii namtichi isa qabsiisuudhaaf dhufe kun fakkaattii isaa sana rabbiin isatti uffisee nabiyullaahi Isaa immoo alayhi salaam yeroo san ol fuudhee jechuudha. So isa kana. Jechuudha maqaa. Fakkaattii jechuun fakkeenyaaf ani fakkaattii qabaa ati fakkaattii qabdaa eenyu akka fakkaattu qabdaa yookaan bifa mataa keetii qabdaa. So namticha kana gara fuula nabiyullaahi Isaa alayhi salaam rabbiin isa jijjiiree isaan kun isa arganneera jedhanii qabanii ajjeesan. Akkasitti isaan ajjeesan rabbiin immoo isa kana ol fudhate jechuudha. Eenyudha isheen kanaan bichuu bakka isaa sana bu'ee eenyu jedhachuun marragaa jechuun wajjin dubbisnaati yoo quraana. Ebeluun jedhu si garsiisuu danda'a si garsiisa. Tafsiira irrallee ni jira. Tafsiira jechuun komentarii kan isin jettanii hiikaa gabaabaa kanarrallee ni jira. Ibsa bal'inaa kanarra jechuu kiyya. Ammas akkas jedha. Ammas boonaaf jecha kan isaan almasii Isaa ilma Maariyaam ajjeefne jedhaniin isaan abaarre. Akka jedhan isa hin ajjeefne hin fannifnes garuu nama wahii kan rabbiin fakkii isaa isatti uffise ajjeesanii fannisanii inni ajjeefame Isaadha se'an. Yahuudota irraa warri isa ajjeefneerra jedhanii fi Nasaarota irraa warri dabarsanii itti kennan lamaan isaaniitu dhimma isaa keessatti dhamoo fi shakkii keessa jiru. Beekumsa wahii hin qabanu. Yaaduma qofa hordofu. Yaadni qofti immoo haqa irraa homaa hin duroomsu. Tasumatti isa hin ajjeefne hin fannifne sii jedha. So komentarii illee dubbisuu dandeessa. Tafsiirollee komentariin Ibnu Katiir faan ni jiranii hedduu jiranii Ingiliffaan illee komentariin ni jira. Dubbisuu dandeessa boqonnaa jechuun bakka kana jechuun akka inni kuni isa kana gaaffiin koo isuma kana dhaabaa isuma kana itti akkasitti namantu isin garuu maalirra dhaabbattanii turadha. Amma fakkeenyaaf yeroo sana namoonni wajjiniin turanii bartoonni wajjiniin turan keessaa muraasni isaa wajjin turanii dhaabbatanii ilaalaa turanii akkamitti akka inni qabame tokko tokkoomsa seenaadhaan sirriitti katabamee jira. Namoonni yeroo sana bulchitoonni yeroo sana jechuun guutummaa nama hundumaa biyya lafaarra jiru sanatti jijjiiramee bifa sanaa uffate moo akkamittiin amanuu dandeessaadhaan kan akka. Okay, isa kana si ibseen gara bartootaatti si deebi'a. Isa kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni nama tokko bifa nama tokkotti jijjiiruun seexaniyyuu waan garaagaraatti jijjiiramaa oolti dandeettii dhabbeetiin. Maleekaan waan garaagaraatti jijjiiramaa oolti maleekaan tokkittiin. Nama kana immoo Rabbiitu subhaanahu wa ta'ala Rabbiitu dandeettii isaatiin nama kana suuraa isaa irra kaa'ee jechuudha. Yookaan ammoo isa kana jijjiiree jechuudha. Isaan ammoo isa si'anii ajjeesan. Waa'ee maleekaatiin kanatti waa'ee ergamoota kanatti naan jette immoo ergamoonni eessatti argan isaan dhiisanii baqatanii hundi isaaniiyyuu ajjeefamuuf dhiisuu eessatti argan bartoonni. Ayi Pheexroosii fagootti duukaa hordofaa ture jira fagootti ilaalaa ture jira sirriitti barreeffamee jira gaafa qulqulluu. Okay garuu gaafa inni dhaqee qabamu hundi isaanii dhiisanii baqatanii mee? Jechuun yeroo sanatti sodaatanii jechuun lolaan naqanii waan ta'eef yeroo sana dhiisanii baqatanii turanii jira garuu fagootti hordofaa turedha Pheexroos jechuun kaadeeyyuu ture siyaasa diina kaadee akkuma gooftaa Yesuus jalqaba itti himee isaa wajjin turuu isaayyuu sodaate jechuudha bifa namummaa kana jechuun kan inni kaade sun iyyuu immoo erga wanni isaa sana raajiin isaa sun dhugaa ta'uu fedha yeroo yaadate deebi'een boo'ee jira Pheexroos akkas jechuun yeroo sana guutummaan guutuu duukaa turedha Pheexroos. Okay. Anammoo isheen Magdalaa jedhamtu duukaa turte namoota baay'ee macaafa qulqulluutti kan kaafaman keessaa yeroo sana duukaa turan. Sanuma iyyuu mootiin yeroo sana beekamaan jira. Mootiin yeroo sana ergaatti daba akka inni ajjeefamuuf itti dabarse jira. Adabbiin yeroo sana Roomaan Impaayirikeetti adabbii yeroo sana akkamittiin akka reebamu kirisifikeeshinii yeroo sana seenaan galmeessee kaa'ee jira. Akkamittiin isa kana kaadii akkamittiin bakka buuse jedheedha. Amma fakkeenyaaf tokkoffaa personaalii kan ilaalutti tokkoffaa du'a isaa keessatti kiristaanni akka itti amanuutti du'a isaa keessatti ergaa guddaa jira. Gaafa du'ee du'aa ka'uun isaa nuufi kiristaanaaf ergaa guddaa qaba, dhaamsa guddaa qaba. Namni wanta sanatti amanee jireenya guutuu qaba. Jireenya guutuu kan hin qaban du'uu isaatti nama ta'inaan dhalachuu isaa caalaayyuu kan inni dhufeef dhalatee nama ta'e kan dhufeef du'ee du'aa ka'uu sana keessa jireenyi kan inni jiru. So sana dhoksuudhaafidhaan natti fakkaatan garuu gaafa keessattiin barreeffame kuni sana dhoksuusaadha namni fayyina sana akka namni hin arganneef personal. Ani immoo innumti qabame sunuu inni bartoonni dhiisanii baqatan Yesuusii miti jedhaan. Wajjiniin turanii eebbisaa ture bara nyaatee dhugee eebbisee amma yeroon ka'eera jedhee itti himaa ture bara wajjin turanii galgala qabamuusaa sana wajjin turanii bara.
Okay, isaa miti siin jedhaan immoo innumti gaafa san qabame sun Yesuus miti siin jedha. Akkamitti naan jedhe? Eeshi akkamitti? Okay. Otoo Yesuus hin ta'e nama wajjin nyaatanii wajjin dhugan kana akkamitti dhiisanii biraa baqatan? Isaanoo yoo ati duute illee si wajjin duunaa jedhanii turanii Yesuusii waadaa galanii yoo ati duute si wajjin duunaa jedhanii otoo Yesuus hin ta'e namni qabame sun otoo Yesuus Kiristoos hin ta'e akkamitti biraa baqatu bartoonni? Itti himee jira sammuu itti himee jira kun wanniidhaan itti himee jira. Hin sodaatan jechuun wanni namummaadhaan jiru isaan sa'aatii sanatti hafuura qulqulluun qaban akkuma silaa waa'ee hafuura qulqulluu raasaa turtan sanatti deemuun barbaadu garuu yeroo sanatti namummaa guutuudhaan jiru isatu wajjiniin turu jiraaf malee jechuudha. Kan inni dhufan kan isaan dhufan immoo waraanaan akka nama hattuu qabuutti kan dhuftaniitti hin jedhe agartee ta'uu ta'e waraanaan dhufani. Har'a yummootuuti kaatee namni tokko jechuun namumti gaggeessaa tokko duukaa deemu gaafa dubbiitti cimtu baqachuu danda'a. Inni kun namummaadha kun namummaa fooniitiin inni kan amma ibsaa jirru jechuudha. So kan isaan baqatan isaa wajjin jiraachuu dhiisuu isaa osoo hin taane durumayyuu itti himee jira. Si dhiisnee isa dhanna gaafa jimtichaa ture Pheexroos jechuudha. Garuu immoo sanuma keessaa raajiin isaan sun dhugaa haa ta'uu fedha kan wanti sun raawwateef jechuudha. Ay jechuun akkan jedhetti fakkeenyaaf amma nama kana otoo dhugumatti inni Yesuus Kiristoosiin ta'e yaani inni qabame kun otoo Yesuus Kiristoos ta'e akkamitti dhiisanii baqatan kan jedhu tokko inni na dhibeessa kana. Inni lammaffaan immoo nama isaa ajjeefamuudhaaf ka'eyyuu dhiisee biraa baqate kana akkamitti dhuga baatii isaa fudhanna? Akkamitti dhuga baatii isaa fudhanna? Fakkeenyaaf amma namni tokko ati du'atti si kennee si biraa nama afe kana nama du'atti si kennee si biraa afe akkamitti dhuga baatiin isaa fudhatama? Indaam kan sana malee kan itti fudhachuu qabdu iyyuu. Nama du'atti si kennee baqate moo akkatti duutu? Inni hordofaa ture eessatti akka inni nama geessu baree jira kaa argitee miti mana eessatti akka inni nama geessu biyya lafaa gara gaafa jirtutti akkuma jaan qulqulluun dubbatu namumti hafuurumti qulqulluudha namichi namni hafuura qulqulluudhaan jiru akka inni itti amanutti biyya lafaa kun isaaf gaarii miti. Biyya lafaa? No akkuma jechuun pooyintiin suni namni qorumsa baay'ee akka qabudha biyya lafaa gaara jechuun sana hundumaa dhiisee namni akkamitti akka hordofuu danda'u baratta achi keessatti. Keef? Naan galle yaadni kee. Ifin galle? Jechuun waliigaltee isaa waan isa biyya lafa akkasa foonii kanatti yaaddu miti. Jechuun gaafa hiriyyummaa isa lafa kanarratti yaaddu miti. Sana miti kan isaan barreessan jireenyi biyya lafaa kun ammam akka inni wanni qabu garuu immoo kan hundatti ragaa fudhattu nama jechuun nama si baqate immoo nama si duukaa deemu kan ragaa fudhattu sila. Namni na dhiisee baqate ragaa koo miti. Isuma dhiisanii baqatan sanaaf ragaa baataa jiru. Awwaala kiyya dhaabachuu hin qabu. Isaaf dhugaa baa jiru kun. No, dhuga baatiin isaallee hin fudhatamu. Awwaala kiyyarrallee dhaabbachuu hin qabu. Namni du'atti na kennee baqate dhuga baatii isaa irraa fuudhuu miti. Laal awwaala kiyya biraan akka inni hin baane qoraattii dhaabaa jedhanan. Amma kun rakkoon qabu ammanni kun mata duree biraadha. Garuu immoo isaaniin iyyuu fudhatiin rakkoon qabudha. Amma jechuun warra duukaa ture sana iyyuu fudhatiin. Garuu seenaa dhumti gooftaa Yesuusitti namanne gooftaa Yesuus waaquma ta'uu isaatti iyyuu namanne. Garuu immoo yeroo sana jiraachuutti amanan. Seenaan sirrii sonaa kaasee tokkoon seenaan barreeffamaa jiru guutummaan isaa isa kanatti amana. Kan iddoo isaatti namannee isin qofaadha as keessatti. Amantii addunyaarra jiru keessaa seenaa sirrii wal qabatee dhufu keessaa kan iddoo isaatti namannee sun garuu immoo achuma suuraa kee 19 gara 34 naamee keetti barreeffamee jira numti du'ee ol fudhatama kee du'a akka keessi namantanitti. No akkasiin jedhu achirratti inni rakkoon qabu waliin dubbisna. Inni rakkoon qabu dhaqee dubbisi. Okay, obsisan hin dhaqna rakkoon hin jiru. Eshi mee ati Yesuus Kiristoos dhugumatti du'ee du'a ka'uu isaatii fi atillee waan takka proof naa goota. Eshi. Yesuus Kiristoos guyyaa meeqaf halkan meeqan du'ee du'a kaa'e? Halkan sadii guyyaa jechuun kan akka jedhe akkuma Yoonaas raajichaa garaa qurxummii keessa halkan 2-3 guyyaa 3 bule ilmi namaallee halkan 3 guyyaa 3 garaa lafaa keessa buluun hin ta'a jedhe miti? Okay, dhugumatti Yesuus Kiristoos halkan 3 guyyaa 3 garaa lafaa keessa buleera? Sirriitti. Mee proof naa godhi. Proof naa godhi mee guyyaa 3 halkan 3 sana na lakkaa'e mee nagarsiise. Iski na eegish. Nan fida. Ish. Rukutaa isin ya jamaa rukutaa.
بسم الله يا إله العالمين انظر تاكل بونجرا لحد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ناتشو. نقول ما اسم فيادا. الحمد لله. بقى جرات المال ثوابني دمني بر. صلاة ديمي كما ني تركي كي بري ني تركي ني وان سامبيك وفورا ما سيني. بالعافية يا شيخ. الرا ركوتا مجري مالي بالعافية ما جتك. آي ساقدن جدي. أها. ترى نما كيبلم ربنا راح كيبل. عجيب. أيه مجاندي في رفقات رجال رفرودو. اوكي هش اما ستة جبس يا وانجت تجد اجست Abdi, اه sudah minta berapa gas? Dia tidak bisa nanti sama, sudah minta berapa? اوكي ندبس makanya ندبس koko paya tagasitti mun derwa jajjabadu wale lallafin ka tagasitti ya Bobby. Jala, oye. Oke, di Matius digdami torbette. እሺ በካት ይበርባድ ሰነዳዳጋ እሺ ለኮብሰ ፍርተሚሽን ይራ የሶስ ዱኡሳ ጉያ ሳቲ ጃ ሀማ ሳቲ ሰገሊቲ ዱከኒ ለፈ ሁንዱማ እረ ቱሬ ጀዳ ገረ ሳቲ ሰገለፋቲ የሶስ ሰገሌ ጉዳዳን ኤሊ ለማ ሰበክተን ይጀዴ ዋመት ኩንስ ዋቀዮ ኮ ማሊፍ ነዲፍተ ጀቹቲኒ ከም ወሪ አቺ ዳበተን ኬሳ ጀዴ ትፉፋ ለኮብሳ 50 ሜትር በረዳቃ 50 ሜትር በረቲ ኦኬ ለኮብሳ 50 ሜትር በረታ አከስ ጀዳ ቢስሚላህ የሙ ገልገላ የሶስ ዱኤራ አከም ጫፋቲ ለኮብሳ 50 ሜትር በረቲ አሞ ገልገላ ኤራ ይናዋለም ነው ያመለ ገልገላ ኤራ ገሩ የሶስ ነው ሙኸፋ tole yemmu galgala esoresi mandara armatiya yosef jedham tokko dhufe namichi kun ofuma isaati bartu yesus ta'eera jedha inni pilaxoos bira dhaqe reeffa yesus kadhate kana irratti pilaxoos akka kennamuuf inabboome jedha yemmus yosef reefficha fudhate wayyaa harrii quncee talbaa irraa dhaameen kafanee jedha awwaala isaa reefu ofii isaatiif gara dhagaa keessatti tolfate tokko keessa kaa'e dhugaa astaghfirullah awwaala isaa reefu ofii isaatiif gara dhagaa keessatti tolfate keessa kaa'e dhagaa guddaa gara balbala awwaalichaatti gara galchee adeeme maariyaam isheen magdalaa maariyaam isheen kaanis fuullee awwaalichaan taa'uu jedhee itti fufa amma ishee galgala miti kan awwaalame akka jimaata galgala awwaalame jechuudha tole galgala awwaalame halkan waan ta'eef halkan halakkoofnu jimaata halkan awwaala keessa bulee xinnaa halkan yookaan ammoo qidaamee halkan awwaala keessa bulee miti halkan lama sanbata ga'e okay halkan lama qofa ka halkan lama qofa ka halkan lama qofa laal jimaata halkan qidaamee halkan kan inni ka'e sabtiidha yookaan ammoo sanbata guddaa ka'e inni sanbata tokkoo fi sanbata xiqqaa fi jimaata halkan qofa awwaala keessa bulee halkan lama qofa ta'e ka falkan sadii gaafa jiree fi jechuun sanbata guyyaa olee sanbata halkanis dhagee keessa bulee dafinoo qabu qaba ture jechuudha. Qoy eega guyyaan lakko qoy guyyaan nuufaa turu dura halkan finnee gara guyyaatti dabarra halkanii jimaata halkanii fi sanbata xiqqaadha miti kan inni awwaala keessa bule. Sanbata guddaa immoo yeroo lafti bariinaan Maariyaam Magdalaa fi Maariyaam isheen kaan shittoo fudhatanii yeroo jala dhaqan wanni tokko iyyuu awwaala keessa hin jiru so ganama sanbata guddaati kan inni ka'e halkan Akkeenyutti jedhe gooftaa Yesuus. Akkuma Yoonaas raajichaa guyyaa sadiif halkan sadii garaa qurxummii keessa bule ilmi namaas halkan sadiif guyyaa sadii garaa lafaa keessa buluun hin ta'a jedhe.
Akko Yoonaas halkan sadiif guyyaa sadii bule sana guyyaa sa'aatii kamii akka ta'e beektu. San ikkoo halkan sadiif guyyaa sadii jennaan already guyyaa sadiif halkan sadii jechuudha. Jechuun halkan sadiif guyyaa sadii jechuun kun lakkoofsa Yihuudootaa yeroo sanaatti ta'uu danda'a barku. Yihuudoonni kophaatti lakkoofsan qabani. Jechuun lakkoofsi ammaa yeroo sana jiruu fi lakkoofsi dur jiru tokkodha. Tokko garaagarummaa hin qabu. Aduun seenuurraa guyyaan halkan lakkaa'ama, aduun ba'uurraa guyyaan lakkaa'ama. Durirraa kaasee. Guyyaan kan lakkaa'amu akkasi. So halkan lama tole naa qabe guyyaan moo lakkoofna gaa. Silaa jimaata galgala awwaalame waan ta'eef sanbata xiqqaa tokko guyyaa tokkoof halkan lama qofa bulee jechuudha Yesuus gara lafaa keessa. Okay. Okay. So timbiitiin tokko Yesuus Kiristoos kan inni dubbate achitti timbiitii dubbate jechuun waan fuulduratti ta'uudha deemu timbiitiidha raajii achitti Yesuus Kiristoos waan fuulduratti ta'uudha deemu raaji. Amma wanni tokko itti raajame sun wanni sun dhugaa ta'uu kan danda'u wanni raajame yoo raawwateedha. So Yesuus Kiristoos du'ee dhugumatti du'aa ka'eera jennee kan amanuu kan dandeenyu raajiin inni dubbate sun yoo raawwateedha. Kan maal jedhu Yesuus Kiristoos halkan sadiif guyyaa sadii yoo dhugumatti gara lafaa keessa buluunsaa piraaktikaalii lafarra jiraate lafarratti yoo argine dhugumatti Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa sadii du'ee akkuma dubbate du'ee ka'ee jennee amana. Kun ammoo Abdi amma kola amma gaafii kontekstiin keessa siin keessa baate amma kochuu rakkoon qabu guyyaa sadii halkan sadii sana jechuun hiikoo mataa sadii qabaachuu danda'a jechuun diteelii dubbisee bira hin geenye ta'uu danda'a rakkoon qabu kanarratti rakkoon qabaani siilaan erga wanni ragaa guutuu ta'uu danda'a garuu du'uuma isaarratti rakkoon qabu waa'ee halkan sadii guyyaa sadii ta'u guyyaa tokkos guyyaa lamas ta'u du'uu isaarratti akkamittiin kaadameera. Du'uudhumti isaa kan arragaaggatuu dandeenya jechuun nuti dhugumatti Yesuus Kiristoos du'uun isaa dhugumatti Yesuus du'eera jennee kan beekuu dandeenyu yookaan hubachuu dandeenyu Yesuus Kiristoos wanni du'uu isaatiin wal qabatu waan isin amantaniif wanni Yesuus Kiristoos dubbate lafarratti argamuudha qaba. Yesuus Kiristoos dhugumatti du'eera kan jennu yoo ta'e wanni dubbatame kun raawwachuu qaba. Wanni dubbatame kun immoo hin raawwanne erga ta'e du'eera jennee amanuu hin dandeenyu jechuudha. Kan keenya miti kan keenya duudhii isin jedhan kan keenya iyyuu miti warrumti kan keenyatti hunamanni iyyuu warrumti Yihuudootaa warrumti kaan iyyuu beeku du'uu isaa sirriitti beekuudhaaf seenaa jechuun isturiimti yeroo sana Fariisonni yeroo sana namoonni yeroo sana fannisan yeroo sana adabbiitti godhanii jin beekuun isin jedhan jira bara. Kan keenya rakkoon qabu asina amansiisuuf ta'uu danda'a jettee fudhachuu dandeessa rakkoon qabu. Garuu immoo seenaa humti isturii yeroo sana jechuun ateistii baay'ee beekamaan addunyaa irratti beekamu mataa isaallee du'uu isaatti nama sirriitti. Ayyee ishi ammallee du'aa ka'uu isaa keessatti illee wal dhabbii jira. Nama fannoo isaa baate keessatti illee wal dhabbii jira. Fakkeenyaaf fannoo isaa eenyu baate jettee yaaddaati. Jechuun amma rakkoon qabu sanaan disproofii gochuu hin dandeessu. Amma du'uu isaa jechaan jira. Amma du'uuf hin duuneera. Amma hin duunee isaa proofii naa godhiidha. Rakkoon qabu. Du'uuma isaati eega du'uu isaa piruuf godhuu hin dandeenye ati hin duune ka atiyyuu eega du'uu isaa piruuf gochuu hin dandeenye hin duune ittee qabannu jennee qabachuu waan tokko rakkoon qabu so kan piruuf godhuu danda'uun irra jiraatu eenyudha beektaa sidha situ du'uu Yesuus Kiristoosuu piruuf gochuu danda'uu qaba eega du'uu Yesuus Kiristoos piruuf gootee booda hin duune piruuf naa godhinaan jetta du'uu isaatiifuu amma wanni qabatamaan takka hin jiru bara tokkoffaa bartoonni gaafa Yesuus Kiristoos qabuudha isaan gaafa isaan dhaqan fiffiiganii baqatanii jedha. Keessaa immoo Marqos keessatti Marqos boqonnaa 14 irratti inni tokko qullaa jira. Otoo waa wahii ofitti golgatee otoo inni deemu jiru kootii isaa sana itti golgate sana warri Yahudootaa qabnaan kootii sana harkatti dhiisee qullaa fiigee baqateedha. Qullaa isaa akka jiru akka dhalate kanatti fiigee baqateedha. So warri kun dhiisanii biraa baqatanii tokkoffaa eega dhiisanii baqatanii eessatti argan? Lammaffaa eega dhiisanii baqatanii utuma arganiiru jennee jedhanii utuma isaan ragaa ba'anii ragaan isaanii anaan biratti fudhataman qabu. Dubbistee turte bara koo namoota bukkee turan jettee dubbistee kaatee bara iddoo ammaatti. Maatii suddami torba irratti namoota yeroo sana turan jettee. Kan jedhe kan ragaa ba'aa jiru warra gaafas dhiisee baqate kan ragaan isaaniiyyuu fudhatamuu hin danda'u jedhaan akka kiyyatti. Kan biraa qoy gaammallee itti siifuu fa'aanan fakkeenyaaf. Inni itti aanu Yesuus Kiristoos dhugumatti yoo du'eera ta'e akka reefuu si gaafadhe wanni ammaa piruuf ta'uu qabaa guyyaa meeqa halkan meeqa lafa keessa bulatan jedhu isatti aanu ammallee isatti aanu. Yesuus Kiristoos gaafa fannifamuudhaaf dhaqu fannoo isaa isatu baate moo namatu baate? Fannoo Yesuus Kiristoos kan baate ofiisaa baadhate moo namatu baadhate kana keessatti illee illee baatee turee akka inni gargaaruu fi namicha eenyudha sumuun jedhamu tokkodha akkasirra akka inni gargaaruuf dirqamsiisan tokko jira. Baatee turee illee akka inni gargaaruufidha kan inni kan itti kenname. Ayidellem fuudhee isa baachisanii aga bakka inni itti fannifamuutti isa baatee dhaqeedha. Yohaannis keessatti. Maatiyos ammoo isatu ofii isaati Yesuustu baadhatee bakka Golgoota jedhamutti ol ba'ee jedha. Kaan ammoo
namticha kanatu baatee Golgoota geessee jedha. Waliin laallumee bakka san. Rakkoon qabu ni laallade. Ayyayyash. Isii baasa. Alamin. Hayyee. Tole Yohaannis boqonnaa 19. Achi. Eshi. 19 hin banaa qo'ee bakka sanii. Eshi. Boqonnaa 19. Lakkoofsa meeqa beekta? Lakkoofsa 17 jira. Lakkoofsa 17 jira. Akkasi. Yesuus fannoo isaa ofii baatee gara iddoo lafee mataa yookiis afaan Ibraayisxiitti Golgoota jedhamutti ba'ee jedha. Eenyutu baatee achiin ga'e amma? Isa kana sisteemonni kuni baatee ture kan lafa jechuun eessaa eessatti geessaa turan yeroo sana garuu iddootti gargaare hin gargaare kan jedhamu gidduu jira malee isaati iddoo amma jirutti kan rakkoon qabu. Amma eenyutu aga Golgootaatti baatee dhaqee? Yesuus. Yesuus. Hayyee Maarqos boqonnaa 15 bane. Maarqos 15. Ashi. Hayyee lakkoofsa 21. Namni biyya qarnaa tokko maqaan isaa Simoon kan jedhamu abbaa Iskindiroos lafa qotiisa isaatii utuu galuu isaanitti dhufe isaan immoo fannoo Yesuus akka baatuuf isa giddiisan. Yesuusinis gara iddoo Golgootaa jedhamutti geessan. Golgootaa jechuun iddoo lafee mataa jechuudha. Isaan yommus daadhii wayinii gimbiidhaan makame Yesuusiif kennan inni fudhachuu dide. Yommus jarri isa fannisan uffata isaa immoo hiranii eenyusaa kam akka fudhatu baruudhaan mukatti buufatan. Eshi. Okay. Eenyutu amma eessaatti geessan? Otoo gadi ba'aniis maal godhanii? Nama biyya Qareenaa Simoon isa jedhamu tokko arganii. Akkanii baatuuf giddisiisanii jedha. Eewa. Isaan iddoo Golgoota jedhamu giddisiisanii kanan barbaade Maatiyos miti Maarqos miti Maatiyos dhiifama kanan barbaade Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 32 Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 32 32 utuu gad ba'anis nama biyya Qareenaa Simoon jedhamu tokko argatanii fannoo Yesuus akka baatuuf isa giddiisan. Isaan iddoo Golgootaa jedhamu dhufan. Golgootaa jechuun iddoo lafee mataa jechuudha. Loltoonni achitti daadhii wayinii hordoftuudhaan desemti xiqqoo. Okay. Utuu gadi ba'anis nama biyya Qareenaa Simoon isa jedhamu tokko arganii fannoo Yesuus akka baatuuf isa giddisiisanii isaan iddoo Golgootaa jedhamu dhufanii jedha. Isa giddisiisanii eenyutu baatu jira? Nama Simoon jedhamu baatu jira. Eessa dhufanii? Iddoo Golgootaa dhufan. Golgootaa reesin jedhu gaa'ii abdi qoy. Amma Golgootaatti hin jedhu amma Golgootaatti baatee hin jedhu kun akka inni gargaaruuf amma salatti himee jira kan akka inni gargaaruuf baachisanii turanis moo inni gidduutti. Ekkoo maal jedharee akkas jedhaa bara inni ila Yohaannis irratti Yesuustu baatee iddoo Golgootaa geessee Golgootaatti geesseedha. Golgootaa jechuun iddoo fannooti. Isa dura waan meeqa ture? Isa dura reebichi ture. Isa booddee sacrification akka seera warra Roomaatti seera 40 gara fuumu namni kan jedhamu seerri sun raawwatee jira. Raawwateera sirrii. Seera sana booddee iddoon fannoo immoo sanarraa addadha. Bakka Golgootaa jedhamutti kan inni itti fannifame immoo. Okay, amma bakka sanatti kan geeffatee gara Golgootaatti kan geessee jira. Achi iddoo isatti Luqaas keettidha kan dubbisne gara Golgootaatti Yohaannis keetti gara Golgootaatti kan geeffate isadha jedha. Inni kun garuu akkuma amma Maatiyos keetti dubbisne Maarqos keetti sitaa kan nama kana laate Maarqos keetti akkuma dubbisne si gargaaruu isaanis dura sii kaasan jira. Namichi Simoon jedhu biyya numti kun iyyuu ragaa tokkodha. Akkuma amma jechaa jirutti Yohaannis hin gabaasne bar isa kana Yohaannis hin dubbanneem. Yohaannis kan dubbate Yesuustu baatee jedha. Yesuustu baatee jedha. Malee Yesuus Maarqos keessatti akka Simoon gargaarii ture kaasee jira inni illee. Eenyu Maatiyos no Golgootaa bakki jedhamu bakka inni itti dhaqee fannifamedha. Golgootaan. Sirriidhaan illee nan beeka bar Maarqos. No achitti geeffateeni sana dura iddoo biraadha kan inni geeffatu inni gadi ba'uu jedhani. Namichi kun lafa qonnaa jira eessaa keessaa amma keessaatti akka inni baafatee seenaa sadiitti illee ganaa qorachuu dandeenya rakkoon qabu dubbisni. Garuu otuu inni geessaa jiru iddoo ta'etti gargaaree jira sin jedheen jiran sii kaasan jiran illee dura. Ilaa yeroo takka amma Yohaannis waa'ee namticha Simoon jedhamu kana akkasumallee hin gabaasne. Yohaannis gadi qabeetuma eenyutu baate Yesuustu fannoo ofii baate bakka iddoo Golgootaa geeffatee jedhe. Aga achitti baachisanii jedhe.
Yohaannis Tureen achi gabaa turee no. Yohaannis koo warra keessa turan keessaas tokkodha bararraa fagaatee okay, dhalate. waa'ee Simoon Yohaannis hin dubbanne tasumallee ta'e Yohaannis kan dubbate Yesuustu baatee jedhe gabaabumatti. Eesh Maarqosoo. Okay, Maarqosiif Maatiyos bar duraanuu wajjin deemanii tokko isaan waan tokko dubbatu bar. Anamma kan Maarqosiif kan Maatiyostu wal dhabachaa jiru. Kan Maatiyosii fi kan Maarqos tokko. Isaan yeroo hunda wajjin deemu. Maarqos Maatiyos wajjin deemu. Akkasumas Luqaas illee isaaniif dhiyaata haga ta'e isaaniif dhiyaata. Garuu namni adda deemu eenyu Yohaannis. Yohaannis kophaa gabaase. Amma kan Yohaannisiif kan Maatiyosiif kan Luqaas tokko. Sorry Maarqos. Kan Yohaannisiif kan Maarqosiif kan Maatiyos tokko. Isaan lamaanuu maal jedhanii utuu gadi ba'aniis nama biyya Qereenaa Simoon isa jedhamu tokko arganii fannoo Yesuus akka baatu isa giddisiisanii jedha. Akka tokko isaan Yohaannis garuu Yesuusuma baateedhe malee waan Simoon hin gabaasne inni Yohaannisuma baadhate Yesuusuma baateedha kan Yohaannis gabaase. Jarri kun ammoo nama Simoon jedhamu baachisiisanii jedhan. Amma isa kana kan jara lamaanii tokko garuu kan Yohaannistu isaanirraa faallaa. Faallaa miti kan inni dubbachaa jiru kan inni itti Golgootaa iddootti fannootti argee ture inni kan argaa ture hin jedhin fagootti dhaabatee ilaalaa ture Yohaannis. Kan inni argaa ture lafa Golgootaa lafa fannoo sanatti gaafa inni Yesuus geessu fannoo isarratti arge waan ta'eef wanta argeedha kan inni gabaasaa ture yeroo sanatti. Warri kun immoo jechuun inni kan Simoon hin argine jechuudha. Hin argine miti kan isaan gaba warri kun immoo kan isaan gabaasan akkuma kana koo gargaaruu isaadha kan isaan baachisanii gidduutti kan isaan baachisanii isa kana gargaaruu isaadha. Okay, jechuun inni argine Yohaannis isa inni kun gargaare hin argine. Dirqama gochuun koppii gochuun qabu barsa kanarraa koppii gochuun qabu qulqullama wanni isaanii koo nama wanta yeroo sana turan wanta itti dhaga'ame jechuun afurii qulqulluu wanta keessa isaanii kan barreessanii miti. Amma koo ati ragaa barreeffamaanis pruuvii gochaa jirta malee isaati koo the same thing dha bar wanti sana isaa jiran. No, the same thing miti. Kanaafiyyuu akkaataa akkama jechaa jirtutti Simoontu fannifamee jechaa jirtaati. Simoon hin argan malee Yesuus hin agarree Simoontu fannifamee jechaa jirtaati. Okay, asitti kan fannoo baatee ture Yesuus. Kan fannoo baatee deeme ture Simoonidha asitti. Achitti ammoo Yesuustu baateedha. Yaa'oo macheem eenyutu isa kamtu sirriidhaadha amma kan baatame. Amma waan fannootti hin dhufne ammallee eenyutu fannifame. Lamaanuu koo sirrii dabarsitti maan jira kan inni itti geeffa jechuun baachisanii erga wanti sana xumursisanii booddee kan isaan baachisanii nama madaa sanatti kan isaan baachisanii lafa Golgootaa iddoo fannootti geessisan kan inni barreesse kan inni gabaasiitu jechuudha Yohaannis. Okay, alaa kulli haalin gabaabatti kanarra turaa oolu osoo hin taane mee waa'ee du'aa ka'e jedhamee yaadamu irratti illee fakkeenyaaf kan Yohaannisii fi Maarqosiif Luqaas keessatti illee namni inni tokko maal jedhee ganama barii eega lafti bari'ee dhaqxee Maariyaamii jedha. Inni tokko immoo otoo lafti hin bariinii dhaqxee jedha. Sanillee waliin laallume. Okay. Okay. Mee Yohaannis boqonnaa 20 banime. Garuu mata duree biraa irraa isaa jirra. Waa'ee ka'uu isaatii haasaa irraa. Waa'ee du'uu isaatii qofan si gaafadhee waa'ee ka'uu isaatii qofan irraa haasaa. Bar ka'uunsaa yoo dhugaa ta'e du'uunsaas dhugaa ta'a. Du'uunsaa yoo dhugaa ta'e ka'uunsaas dhugaa ta'a. Kun lammaan keessatti immoo wal dhabbee yoo jiraate wanni wal dhabbee qabu amanamuu hin danda'amu. Kanaafan as keessa si dhufu jira. Wal dhabdee tokko hin qabu rakkoon qabu deemishi. 20 meeqatti Yohaannis 20 meeqa? Tokko dubbis. Yohaannis. Asha guyyaa jalqaba turmanitti gaafa sanbata guddaa utuu dukkanaa'uutti jiru obboroodhaan Maariyaam isheen Magdalaa gara awwaalichaa dhuftee dhagichi awwaalicha ittiin cufanii turan awwaalicharraa akka fuudhame argite jedha. Okay, otoo maal ta'u? Utuu dukkanaa'uutti jiru obboroodhaan jedha. Eewa obboroodhaan otoo dukkanaa'uutti jiru. Eshi hayyee. Maatii osoo maal jedha lakkoofsa boqonnaa 28. Maatii 28. Tokkuma ranka.
Innis akkuma sanbanni erga dabbanii jalqaba torbanitti gaafa sanbata guddaa Maariyaam isheen Magdalaa fi Maariyaam isheen kaan awwaalicha laaru dhaqan kunoo ergamaan goftichaa irraa gadi bu'ee dhufee dhagicha balbala awwaalichaa irraa gargalchee waan irra taa'eef socho'ii lafaa guddaan isaa ta'e. Okay, asitti laa nama lama dhaqe. Maariyaam lamaantu dhaqan miti? Tokko. Maariyaam lama dhaqe. Tokkoffaa immoo barii eega bariyeeti. Eessa? Asirratti. Sanbanni erga dabbii jalqaba torbanitti barii gaafa sanbata guddaa Maariyaam isheen Magdalaa fi Maariyaam isheen erga lafi baree kan jedhu isa jira. Barii jechuudha ka bariin maa bala eega lafti bari'eemi? Jalqaba torbanitti barii jechaa jira. Jalqaba torbanitti barii. Barii okay rakkoon qabu ayyee. Itti bari'aa jira jechuudha. Ishi. Okay. Ishi amma Maariyaam lamaantu dhaqeemi? Ishi. Yohaannis boqonnaa 20 irratti immoo maal dubbistee kaate? Maariyaam Magdalaa qofatu dhaqe asitti immoo. Yohaannis boqonnaa 20 irratti eemiin koo amma achitti waa'ee barii fi dhugooniira ture waan ta'eef shaadan Yesuus kan ciisicha bishaan boqonnaa 20. 21. Guyyaa jalqaba torbanitti gaafa sanbata guddaa turuu kanaatu jiru boodaan Maariyaam ishee Magdalaa gara awwaalichaa dhuftee dhagicha awwaalichaatti hin cufanii turan awwaalicha irraa akka fuudhame argitee jedha. Akkas kuno. Achitti amma Maatiyos Maariyaam haadha Yesuusii fi Maariyaam Magdalaa dhaqee jedhe. Yohaannis ammoo Maariyaam ishee Magdalaa qofaadha. Qofaan jedhu asitti sirreessi. Ishii dhaqxee jedha. Dukkanaa'uudhaan Maariyaam isheen Magdalaa gara awwaalichaa dhuftee dhagicha awwaalichatti cufanii turan awwaalicha irraa hin fuudhamee argite jedha. As keetti kan maqaan naami jiru Maariyaamiin garuu ishee qofaan jedhu. Ko isaan ko dhaqan jedha malee dhaqxan jedhu ka inni kan keetti qabu Yohaannis kan inni beeksise asitti ko Maariyaam ishee Magdalaa beeksise asitti immoo maatis immoo asitti Yohaannis Magdalaa si Maariyaam ishee kaanis dabalee jira. Okay, kanaafuu jara lamaantu dhaqe moo ishii tokkitti dhaqe dee? Lamaanuu dhaqe kan inni beeksise achitti Yohaannis ishee tokko qofaadha. Lama dhaqan taanaa Yohaannis hin dogoggore kaa? Maaliif qofan jennee baran? Ishee dhaqee jira ishee wajjin immoo dhaquu danda'u. Ishee dhaqxe jennaan ikkoo namni biraa jiru fakkeenyaaf amma oobiin har'a dhaqee gastii seene yoo jedhan taakkalaa fi mallasaan illee si wajjin seene jechuudha gastii? Inni jiru maarree addana jirtan isin? Anamatu nama tokko jinaasee live hin jiran jedhamu amma rakkoon qabu sashi loojikii isa kanaatti hin deebinaati rakkoon qabu garuu immoo qofa hin jenne bakka akkuma kana immoo Maatiyos illee Maariyaam ishee kaan jedhe malee isaati Maariyaam ishee kam akka ta'e illee adda baasee siin barreessa jennaan immoo. Qofa jechuun dirqamaa miti fakkeenyaaf amma. Dirqamadha. No. Hiriyaa sadii yoo qabaatte ati hiriyaa sadii wajjin otoo jiraattu yoo biraa baatee ati dhuftee gastii seente si qofti yoo ati as dhufte oobiin irraa mana abdii turee jedhama. Yoo hiriyoonni keessi bira jiraate immoo oobii fi hiriyoonni isaa mana abdii turanii jedhama. So oobiin achi ture yoo jedhan hiriyoonni kee keessan jiran. Oobii fi hiriyoonni isaa achi jiru yoo jedhan immoo isin sananuutu dhufan. Kanaaf namni ana qofa beeku garuu oobiin achi jira oobiin laayivii abdiirra jira jechuu danda'a. Okay, Yohaannis Maariyaam ishee tokko qofa beeku. This is not the point rakkoon qabu kun abdii kun rakkoon qabu qofaas hin jennee adda baasee ishee duwwaadhaan jennee kana rakkoon qabu kana salphaatti irratti garuu dandeenya. Waa'ee du'aa fi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos keessatti waldhabbii agana jiru disproovii kan waldhabbiin jiruun jedhe ammas tana waldhabbiin jiru seenaa keessatti namni tokko waa'ee isa tokko barreessa tokkotti dabalee yoo barreesse rakkoon qabu kun dabalata barreesse malee isaatii waan adda barreesse hin qabu Maariyaam isheen jedhe achi jirti Maariyaam isheen jedhe addanallee jirti garuu ishee kanatti dabalatatti dabarreesse. Kanaafuu Maatiyos itti dabale jechuudha akkas taanaan. Jechuun dabalatatti ishee sana illee itti dabalee barreesse garuu inni immoo qofaatti ishee kana barreesse malee isaatii ishee qofaadhaan jenne kan yeroo sana deeme ishee qofaadha jedhee hin barreesse. Akkamitti namni lama dhaqnaan nama tokko barreeffama ree? Rakkoo maalii qaba? Inde kanaafuu bar du'aa fi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos irratti Rabbiin illee Quraana keessatti maal jedhee isaan shakkii keessatti jira wanta akka wanni isaan ragaa qabatamaan isaan qaban hin jira wanni Rabbiin jedheef isa kan wanni improve ijaan arganii jiru ban ragaa qabatamaan ijaan arguu caalee maaltu jira abdii kiyya ijaan arganii jiru isaanii nama sijjammar ila ijaan arguu isaaniitiif dursarratti ijaan arguu isaaniitiif tokkoffaa bartoonni akkuma reefuu jenne dhiisanii baqataniitiin jiran namni dubbii kana nu gabaasaa jiru immoo warra gaafa san dhiisee baqata. Fagootti yeroo sana habaqatan iyyuu malee amma dhumaatti waj bira duukaan turree hordofaan turree kan jedhu jira. An eega dhiisanii baqatanii ragaan isaanii fudhatama miti ana biratti. Dhiisanii erga baqatanii. Fagootti hordofaa turanii akkuma kana Beetros akkatti fagootti hordofaa ture hin beeksisa sirriitti jedhee jira. Fagootti hordofaa turanii yennaan immoo kalaas fagootti hordofanii yennaan namni fagoodhaa. Ilaalaa ture jechuun irraa siqee ilaalaa ture. Irraa siqee ilaalaa ture namichi kun akkuma isa kana duukaa miti gaafa isaan namoonni duukaa jiranii ganaa ture naganta jedhee kun itti meeganee jira. Ganee immoo dhiifamaa raara gaafatee jira. Akkuma kana duukaa hordofee sirriitti ilaalaa ture Yohaannis akkuma kana sirriitti fagootti dhaabatee dhukkuba isaa peenii isaa akkamii akka isaan gochaa turan. Sirriitti
Namni fagoo dhaabate Yesuusiin ta'uu dhabuu akka bitti adda baafatare. Ayyaa irraa siqee jechuudha irraa siqee ilaalaa ture kanaafuu ofiisaati baatee adeemu ree fagootti gaafa jedhamu koo jechuun addana dhaabatee lafati jirtu kanatti si ilaalaa ture miti milaalaa ture Maariyaam ishee Magdalaa namoota wajjin turan sana sirriitti dubbistee kaatee tumtillee salamaatu 27 geetti gara rakkoon qabu isa kan pointii kanatti deebina rakkoo isa kan keenyaa dhiisii dheeraa mani gosa kan keenyaa nuun itti amannu yoo dhiisii seenaan sirriitti yeroo sana akkuma isin amma jechaa jirtan. Seenaa kam faadha kan Yesuus Kiristoos du'uusaa akeeku kan bira. Namoota addunyaa kanaa jechuun namoota beekan namoota jechuun siyaasa istirii keessatti illee ta'u seenaa hafuuraa keessatti illee ta'u kitaabonni barreeffaman guutummaan guutuu isinirraan kan hafe namni duusaatti namanne tokko hin jiru. Okay, sijammari mee akka kan keetitti mee seenaa biraa nama hin amannerraa nama musliiman ta'inirraa seenaan ati fiduu dandeessu hin jira Yesuus Kiristoos du'uusaatiif nama kiristaana ta'inirraa. Sirriitti hin jiree? Eessarraa fiddame? Roomaan kaatolikiin amma hin amanu. Okay, Roomaan kaatolikiin maalidha isaan? Maalidha isaan? Hin amanu jechuun pirootestaantiin amma itti amanu kana miti malee hin amanu isaan. Isaan maa duraan Roomaanii kaatolikiin si jammar isaan kiristaana miti maa kaatolikiin? Sirriidha garuu isaan jechuun isaan itti amanu kana itti amanu hin amanu erga. No, doktiriinii keetiin gargar haa ta'u malee bari isaan kiristaana. Seenaan Roomaa hin amana jechuun seenaan Roomaa hin amana seenaan Roomaa yeroo sanaa kirusifikashinii akkamittiin akka inni kirusifaayir ta'e tokkoon isaa istirii yeroo sanaa hin amana. Sijammar bar Roomaan kaatolikiin bar isaanii isin doktiriiniidhaan keessaniin gargari malee bar isaan kiristaana ofii isaaniitiifu. Rakkoon qabu yoo kiristaaniitii ma rakkoon qabu kiristaaniitii ma keetti ramadamu isaaniillee garuu jechuun paartii narraa kan adda garuu tokko jechuun dandeessu kanaaf iyyuu. Nan beeka isinirraa adda garuu doktiriidhaan adda malee isaan Yesuus Kiristoositti duraanuu ni amanu akkamittiin nama Yesuus Kiristoos irraa itti amanutti ragaa naaf iddaree. Ateestiin illee naman. Mee waliigalatti isa kana bira haa kunnu alaa kulli haalin. Saa kudha sagalii sana naa dhagee dhiifamash. Quraana kudha sagalii sana. Ayyee isa amma jenne sana si cufeeni 19 si dhaqa quraana waliigalatti wanni nuti amannu jalqaba irratti inni tokkoffaa rabbitu nutti hime isa lammaffaa immoo rabbiin akka nuti waan isin itti amantanutti illee achi deebinee qorannu rabbiin nutti hime akkuma reefuu boqonnaa afuraffaa keessatti si hime keessatti maal jedhe rabbiin lakkoofsa 58 irratti 57 irratti maal jedha irra deebi'ee akkan dubbisuuf ammas waan isaan nuti masiihii ilma maariyaam ergamaa rabbii ajjeefnee jirra jedhaniif isaan abaarre isaanitti fakkeeffame malee isa hin ajjeefne hin fannifnes jedhee dhugumatti isaan isa keessatti wal dhaban wal dhabbiin kun macaafa keessa akka jiru daayirektii irra geenyee namichi itti fakkeeffame sunis ikkoon jiru maabdi itti fakkeeffame jedhama namichi itti fakkeeffame sunis seenaan isa tokko hin jiru macaafa keessanirra. Sanammoo intinarraa argatta koomentarii irraa argatta. Koomentarii miti koomentarii akkuma macaafa miti bara namoota itti barreessu. Koomentarii irraa argatta malee sun quraanarraa ebalu jedhee si jammar rabbiin. Kanaafiyyuu akkamittiin buqqee akkamitti kan namatti amanuu dandeessa immoo ishee ilaalee tokko seenaa isaa tokko namoota yeroo sana argan namoonni jiran guutummaan guutuutti hordofaa turan sitti himeen jira namichi bakka bu'ee fannifame sun eenyudha sana naaf dandeessa. Waan bareedaadha ani seenaa isaa jalqabarraa kan sitti himee jette keessan kitaabni kitaaba seenaati waan ta'eef fakkeenyaaf. Kanaafi angeessa illee kitaabuma seenaatiin rakkoon qabuun seenaatu gaafa waan tokko kaasan ikkoo kaafiroota akkas godhe innaan akkas jedhe sanatti akkas godhe innaan akkas jedhe seenaan ikkoo kanuma wal qabatudha seenaan ikkoo jireenya uumarra jiraachaa jirudha seenaa waan biraa miti. Kitaaba seenaa yoo ta'e mee ishee fakkeenyaaf Nabi Muhammad alayhi salaam islaamummaa keessatti nama quraanni irra bu'ee nuun dhaqqabsiisanidha. Mee seenaa Nabi Muhammad abbaa isaanii maatii isaanii idda dhaloota isaanii quraana keessaa naa kennuu dandeessaa? Kitaaba seenaati argate hin jiru kitaaba seenaa miti ka quraanni fakkeenyaaf macaafa keessatti ammoo kan isaa immoo jira kan isaa immoo jira kan isaa maaliif jiraate kan isaa maaliif jiraate qoyka macaafa keessatti ammoo iddi dhaloota Yesuus intina maali maqaan isaa Yoosef irraa ka'ee aga Aadamitti macaafa keessa jira aga Addaamitti sirriitti jira eeyyee kanaaf kitaaba seenaati wannan jedheef kan quraanni ammoo kitaaba seenaa osoo hin taane waan sadii qofa irratti xiyyeeffata quraanni waan sadii qofa irratti. Inni tokko waan darbe nabiyootarraa raajotarraa wantoota darbe inni lammaffaa waaqi'a waan yeroo Nabi Muhammad keessa alayhi salaatu wassalaam jiru inni sadaffaa waan gara fuulduraatitti dhufu aga guyyaa dhumaatitti waan dhufu sadan kana qofa irratti xiyyeeffata malee quraanni fakkeenyaaf rasuulli rabbi alayhi salaam haadha warraalee qaban maqaa haadha warraalee isaanii achi keessa hin jiru
Gosti intina san hin jiru waa'een arabootaa keessa hin jiru fakkeenyaaf seenaan saba araboota jedhamanii kana quraana keessa hin jiru yaani araboonni akkanaa jedhee so waliigalatti quraannis kitaaba seenaa osoo hin taane waan sadii qofa irratti kitaaba xiyyeeffatu dubbii rabbiitii jechuudha. Kanaafan siin jedhe isa kitaaba an keenya illee kuma kana kitaaba dubbii rabbiiti waa'ee jireenyaa isaa ture waa'ee du'a ka'uu isaatii kan nuyi isaa ture qoddoo sana keessa seenaa jireenyatu jira waa'ee jireenyaa kan nuyi isaa ture seenaa qofa miti du'uunsaa seenaa qofa miti dhalachuunsaa akkuma kana iccitii madda akka inni qabu kan kumati kaasteyyuu koo toorri seenaa sun iyyuu amantiidhaaf sirriitti akkuma ofii keessanii ragaa qabatamaa jettanii gaafa haasoftan ragaa qabatamaa jettu waan ta'eef ragaa qabatamaa sirriitti argachuudhaaf sii ta'a malee isaati nama baakgiraawundi isaa nama haatiif abbaan isaa eenyu akka taateen beekne nama jireenyi isaa baakgiraawundi isaa tokkoon isaa beekne garuu immoo ani akkasidha jedhee gaafa sitti dhufu akkamittiin fudhattan jettee kaasama fakkeenyaaf baakgiraawundi paawulosiin agaafatu tokko tokko asumarraa laafii meeqan irratti ati garuu rakkoon qabu Paawulos illee jechuun baay'ee irraa fagoo hin jiru iyyuudha namoota wanni isaan argatee jira afur qulqulluun illee isatti beeksisee jira itti mul'atee jira ofuma isaatiin bifa fuulaaf fuulatti yoo taasisu itti mul'atee jira afur qulqulluudha garuu nama baakgiraawundiin guutummaan isaan beekamne haati isaas akka jirtu abbaan isaas akka jirtu jireenya maalii keessa akka inni ture nama hin beekamnetti amanuun iyyuu immoo akka amamulu ammamidha ragaa qulqulluudha jettanii amanuun geessanidha. Eenyudha namni baakgiraawundi isaan beekamu? Isuma amma kaasee turte abbaan isaa nyukkatee haati isaa akka jirtu akka ta'e barreeffamee jiru amma argamaa jettanii kan sitti namantanii Muhammad. Ayyoobi wallahi shawwadamte baay'ee tokko shawwadamte. Maaliif shawwadame kaasee turte barsiistu jedhee beela namitiin kan jedhe situ shawwadame akkas taanaan. Na dhaggeeffadhu. Seenaan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhalachuu isaanii Nabi Muhammad dhalachuu isaaniitiin dura irraa kaasee dhalachuu isaaniitiin eega dhalataniillee maal akka turani seenaan kitaaba seenaarraa dubbifama malee quraan irraa hin dubbifamu. Quraanni kitaaba seenaa miti wanni isin jedheef kanaaf rasuula rabbi maaliif seenaa gaafatu kan gaafatu qosan seenaatti amanu sinnam. Ande goika. Kanaaf seenaan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam situ bira hin geenye malee situ hin dubbisne malee sirriitti jira jalqabarraa Nabi Muhammad bar nama haati isaanii abbaan isaanii addaamitti galuudha. Garuu Paawulos aga irraa seenaadhaanis ta'ee seeraan waanuma fedheenu abbaan isaan beekamu haati isaan beekamu bakki maaliin gala ishii injiru hojjette injiran yoo jette maaliin galuu isaanii akkamittiin barte Obi ani quraana irra siin jechaa jira malee seenaan Nabi Muhammad injiru siin jechaa hin jiru seenaan kitaaba seenaarra jira yaa obboleessa kiyya seenaan kitaaba seenaarra kaa'ama malee kitaaba dubbii rabbiiti jedhamee kitaaba baatamu keessatti seenaan ebeloo kanatti dhalate ebeloo kanatti kittaaname ebeloo immoo kanatti eessaa fidhee shira koon qabu kitaaba seenaa sanaa fidhee shira kan isaanii addaamitti kan isaan dhaqanii galan amma si garsiisu rakkoon qabu kitaaba seenaa naa fidee هي كتابة سينا راسي قرسيسش قرسيس أكا جايباتي والله يا سلام يا سلام بسم الله بي نجمر من كده كنو ستي مولة تجد ايه هذا كتابنا كوني روضة الأنوار جدما كتابة روضة الأنوار جدما الكتاب روضة الأنوار جدما في سيرة نبي المختار وهي سينا نبي محمد أكان في لتمايسة تيجي جورا سيجرسيسا لو تساني جتشو جانينا فان سامالي قريب ويسا لا سأل فوق بسم الله ايش إن أرجع تجد إيه هذا إيش كتابك نرى كتاب نكوني روضة الأنوار جدما بريفو سيهمه هو أكرم خلق الله نبي محمد الركب جماعة وما يساك انتهي وأفضل رسالة إيجانا مو أكسم رسوله إرجما إسا الرجالة كنتهي وخاتم أنبيائه تمرا نبيوت ساكن تري محمد بن عبد الله محمدي أبانسا عبد الله كان جدم عبد الله مطلب إلما هاشم ابن عبد مناف عبد مناف إلما قسي إلما كلاب إلما مران إلما كعب إلما لؤي ابن إلما غالب إلما فهير إلما مالك إلما ندرين إلما كنانان إلما خزيمان إلما مدركان إلما إلياس إلما مدر أمو إلما نزار إني أمو إلما معديد إلما عدنان أكس جده وعدنان إلما
إسماعيل الراكن تاي إسماعيل إلما إبراهيم عليه السلام كنو أجا أبراهام السيجل تاجج كنو الكتاب كتاب أما كتابة روضة الأنوار جد أما في سيرة نبي المختار عليه الصلاة والسلام إن كن أما أجا إنيو تجلتا أجا أبراهام الجيس تجلتا جتشو إلما إسحاق إلما إبراهيم جدي إلما إسماعيل أمو إلما إبراهيم جدي أجا نبي الله إبراهيم عليه السلام قالتا أسر راكاسي أمو قوتون سا أجا تمراتي دلتشو درار راكاسي أجا غافر رسول ربي عليه الصلاة والسلام دؤنيتي وانسان وانتوتا تأن وان هند أسكيست كنجرو جتشو كم مال جدا ما كتابة سينا جدا ما سيرتو نبي محمد عليه السلام سينا نبي محمد كان جدامو اتلي دبسوني دندسا يا ربي سيلا فيسه روضه الانوار جدام دبسو دندسا جچو زيرا ابن هشام اللي انجرا سيرا هدو جرا سو ولي غلطي اكسي اددلو تساني اكسي بيكنا هاتي اساني اللي هادا اساني اللي جچو هادا اساني اللي توكو توكون ابا اسي اكاكيوسي اغا ميقات لكوفني بيكنا مالي نما اددلو تسام بيكم ني انيو مانسا بيكم نيمت كانوتي عليه السلام ادي ساني فبان ساني اريسا جرو الرئيس جرو هذا ثاني مالا دافع بنا ما وقاكم تكون درام هل قافتاتي أبابيو كي يو إس كجرون بيكتوات jechuun ibidda keessa akka jiran namni dubbata jenna wantiin hadis dubbata hadisni eessatti eessatti dubbata hadisni moo meeqa ture manni digdamii tokko digdamii sagalirra Abu Hariyaan gaafa ergani wanti hadiisa suura maal ture sahih muslim naasa sahih muslimii book 4 Abbotai dubbisi lagi Abbotai dubbisi maali rakkoon qabu هاي أما على كل حال قرام الدريب لا تتنون دي بسنيتي على كل حال النبي محمد عليه الصلاة والسلام نما يدي ساني ولا لما أصنتاني نما يدي ساني يدي لو تساني تي في إسا أكد لتنهن ديو كان بيك موجود جور وان باولو سمو باولو سين إني يوم بيكو إني يو أباك أبتاء أبانك أبوتاء نما بانك أبنت لتتاء نمني توكو نمني بيكو جور Seenaan maallaa godhan jennee seenaan maallaa godha dubbii waaqaa keessa seenaan maal fayyada jaan turre amma abdii waan hin jenne an dubbii waaqaa keessa hin jenne seenaa dubbii waaqaa keessa akkuma seenaatti siin jechaa jira malee dubbii waaqaa siin hin jenne akkuma seenaattu abbaan Phaawulos eenyu akkuma seenaatti fakkeenyaaf amma kun siira mee akkuma ammoo fi jechaan turre seenaan maal godha jechaan turre fuma keetii yuun jedhe jenne an akkasii ammoo seenaan hin fayyadatti deebite ayidellem seenaan quraana keessaa maal godhaa siin jedhe malee seenaan maal godha jenne seenaa jechuun maal jechuudha seenaa jechuun maal jechuudha? Seenaan seenaadha kan afaan Oromooti. Ekkoo seenaan maal jechuudha? Seenaan maal godha akka seenaan maal fayyada? Quraan jechuun maal fayyada? Seenaan qabu tanan. Jechuun seenaa bar fakkeenyaaf amma ebaluun finca'ee, ebaluun fiigee, ebaluu akkas ta'ee, ebaluu harma hodhee kana bar kun maal fayyada? Kun seenaadha? Iddoon akkas iddoo ebaluu finca'ee ebaluu wanni godhe fedhi miira gaara kun qabu jechuun dubbisna. Fakkeenyaaf amma Luqaas boqonnaa 2:21 irratti Yesuus Kiristoos mucicha guyyaan 8ffaan ga'ee dhagna qabuun ni ga'ee jedha. Waa'ee dhagna qabuu dubbata. Mucaa tokko. Waa'ee isaa dubbachaa waa'ee eenyu dubbachaa jira? Waa'ee Yesuus. So seenaadha kun? Seenaadha dhagna qabanii akkas godhanii kun seenaadha. Akkaataa guddina isaa himaa jira. Ekkoo dubbii waaqaa keessaa kun maal godhaa siin jedhee bara kana bar nama isa bira jiru nama isa argetu barreessee akka seenaatti lafa kaa'uu qaba malee kun ganaa waaqayyo dubbachuun maal faayidaa qaba waaqayyo kana dubbatee maal irraa. Akkas taanaan hinduu jedhanitti fakkeessan jedhee barreessaa jira maal fayyada jechi keetti barreeffamuun waa'ee du'uu isaati. Seenaadha maal bara maal fayyade. Waa'ee du'uu isaa isin hin duune jettanii waan amantaniif jecha akka inni du'e isinii mirkaneessuuf fayyada. Inni kun immoo hin dhalanne akka inni dhalatee muudhaaf fayyada inni kun immoo bakka du'uuf dhalachuun ikkoo waan hiikaa tokko dabar. Dhalachuu miti bar kun kittaanuudha malee. Kittaanuudha malee waan dhalachuu jechaa rakkoo dhalatee eenyummaa guutummaa namummaa akka inni qabudha bakka guutummaa namummaa dhalatee kittaanamee sirri dhaheen guddatee guddina isaa keessatti barnootaan gaarii turee barachaa turee akkas jedha. Ayyee anyway amma gara gaaffii keetii sanitti haa tarru ayyee waliigalatti boqonnaa 19 lakkoofsa meeqattee? I think lakkoofsa 34 akkasii waa'ee du'uu fi duudhisu isa kan dubbatu. Ash. Ayyee akkana jedha 34 irratti. Kana waa'ee isaa irratti dubbatame kun okay kanatti barbaadde 33 natti fakkaata. 33 natti fakkaata.
Nageenyi narratti ta'aadha. Nageenyi narratti jiraata. Nageenyi narratti jiraata. Guyyaa ani dhaladhe, guyyaa ani du'uu fi guyyaa ani kaafamu sii jedha. Amma akka akkasitti amantanitti gaafa deebi'ee dhufu deebi'een kaa gaafa deebi'ee dhufu duudhaaf dhufaa miti Eendu'a. deebi'ee kaa Akka ajaa'ibaatti malee nama hunda akkaa'a isa qofaadhee. eh? Isa qofaadhee nama hunda akkaa'a gaafas. Inni nama kee kunoo Hin kaane ka yoom duuneeyyuu ka'aare. inni ol fudhatame kunoo ka'uun yookaan ol fudhatamuudha miti. Ol fudhata kan inni ol fudhatame koo fayyaadhaan otoo jiru ol fudhatame malee du'ee ol hin fudhatamne. Kan inni dura buuse immoo du'a jedha kan dhaladhee du'ee ol fudhatamu jedha. Hin jedhu akkas hin jedhu. Dubbisime irra deebiin. Du'e hin jedhu bar. Ejja kun qabu guyyaanidha. Eewa nageenyi narratti jiraataadha jedha. Guyyaa ani dhaladheedha. Dhaladhee Future tensiidha moo past tensiidha? dhalateera amma dhaladhee jedha. Ishi. Past tensiidha. Okay darbeera dhalatee darbee. Wayooma amuutu guyyaa ani du'ullee kun ammoo future tensiidha moo past tensiidha? Isatu jechaa jira miti ganaa du'a kamara duuf jedha ishi. Ganaadha. Okay waan ganaa du'u. Wayooma ubaatu guyyaa ani kaafamullee jedha. Kaafamuunoo kaafamee darbe moo ganaa kaafama? Ganaa kaafaman. Ganaadha. Kanaafuu ganaa du'a ganaa kaafamaa jechuudha. Isani du'e sana dhokfamee jira jechuudha. Ol fudhatame ammoo akka ol fudhatame. No hin duune lakki. Yeroo lama ol fudhatama jechuudha yookiin kara bira. Lakki yeroo lama ol fudhatama osoo hin taane tokko ol fudhatameera ganaa dhufeenii du'a. Dhalatee akkas jechuun koo dhalatee ol fudhatamee kee deebi'ee dhufee du'ee daganaa ol fudhatamaa jedhamuu qaba ture gaa'ii. Ol fudhatama miti ol hin fudhatamu lakki yeroos ol fudhatama hin jenne. Hin du'aa ka'aa jechuudha. Du'aa kee yoo? Du'aa ka'ee gara dirree namni hundi itti wal ga'utti wal ga'ee fuula rabbii duratti innis akkuma nama takaanii iddoo namni itti wal ga'utti wal ga'aa jechuudha. Inni kun rakkoo hin qabu akka amantii duusaatti nama hin ta'inaan loojikii sana ajjuu wal fakkaatutti amanta waan ta'eef rakkoo hin qabu. Duusaa amanteen. Ayyee mundirii wajjin itti fufee xiqqoo duusaa amansiisi mundirii. Xiqqoo ijoollee wayitiif quraan dhaggeeffadhu. Mundir? Adaanii beekaabdi. Abbootaay. Wallah. Laa ilaaha illallah ayyaayyash rakkoo hin qabu bakka. Edana lallabaatu. Bakkumaan ga'ee dhufa. Lallabaatuma bullaa qoy nda'uun fooniin anas ba'aayyuu qoy bakka. As bahime isa midiyaan akkam taateen jechaa jira bara akka afuuricha akkamichi si deebiseen jira raamiyaan. Gidduudhaan asitti hin kenneeni ijoollee wayitii quraan dhaggeeffadhe waan ayyaada jiru kan qalbii fayyaa qalbii ma fayyaanii intina jedhadhanii as ba'uu dhiisee taa'edha bara. Keessa galee hafuura keessa. Maasilaa Yesuus on duune bakka Yesuusin du'arraa hambistanii irra. Hin duune du'ullee hin duune dhugaadha. Maashaallah wallaahi namatti tola baay'ee. Dimtseen koo jira? Aminti tasammaa anta sammaa bataa. Okay, waliigalatti isa kana oobi kan quraanni dubbatu. Waliigalatti quraanni kana dubbata sin jechuu barbaadeen wanni inni du'uu jedhu waan gara fuulduraati malee waan kana dura darbee miti. Akkasii gaaffii biraa yoo si gaafadhina ayyamtaa? Rakkoon qabu yoo nan deebisa. Okay. Macaafni silaayyuu dubbii waaqayyo jettee amantaami? Sirriitti. Okay, Yesuus Kiristoosii seexanaa wajjiniin waliin haasawaa turan miti? Eeyyee. Tole yeroo Yesuus Kiristoosiif seexanni waliin haasawanu sana eenyutu dhagaye? Dhaga'ee barreesse jechuun eenyutu dhaga'ee barreesse? Eenyutu dhaga'ee barreesse? Barsiisaa ture barii gooftaa Yesuus. Barsiisota qaba bara. Namoonni wanta sana barreessan eenyu? Haa Yesuustu barsiise jechuu keetii? I think so. Bartoonni ammoo gaafa dubbii Yesuus barsiise dubbatanu Yesuus immoo akkana jedhe. Gocha Yesuusii fi jecha Yesuus gaafa ibsanu bartoonni tasmallee ta'anii jechuudha. Gocha isaatiif jecha isaa. Isa inni dubbannaan gurraan dhaga'anii fi isa inni hojjannaan ijaan argan akka ijaan argan dubbatan.
isanii dubbate Yesuus immoo itti fufee akkas jedhe. Yesuus immoo itti fufee akkas jedhee jedhanii dubbatan. Isa kana immoo Iddoo baay'ee akkasitiin ta'ee jira. Iddoo hundumaa ta'uu dhiisuu danda'a garuu iddoo baay'eetti akkasitiin barreeffamee jira. Akkuma nuni jedhe jennee jechuun jedhamni marattoo waraabbii keetti seerzaatti jennee jechuun kan namni biraan jedhe bakka buunee ofii keenya gaafa barreessinu akkas jedhe jennee isa barreessinu jira miti. Sanaan kan barraa'e baay'eetu jira kutaa baay'eetu jira akkuma kana immoo wanta ofii isaanii irraa fuudhanii barreessan hin jiru. Hundumti isaanii wanta barreeffaman jechuun akka jechuun gorsuudhaaf barsiisuudhaaf barraa'ee jira. Macaafni qulqulluun mul'ata keessatti gaafa irratti dubbistu akkuma kana gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barraa'ee jedheedhaan baay'een barreeffamu iyyuu wantoota argan immoo wantoota yeroo inni barsiise akkas ofii isaaniitti barreessan immoo jiru. Wanta ofii isaaniitti barreessanii jedhe janii barreessuu baatan iyyuu malee wantoota inni barsiisedha kallattiidhaan kan isaan dabarsanii. Okay, inni asirraa barbaade fakkeenyaaf bartoonni wanni isaan akkas jedhanii akkanumatti akka waan ijaan arganiitti barreessan waan hafuura qulqulluun gaggeeffamanii barreessan miti. Isa Yesuusitti hime akkana jedhee jedhu. Isa argan akkana godhee jedhu. Isa kaan inni fakkeenyaaf amma Yesuus qoramuu isaa jedhanii akkasitti barsiisan suni gaggeessa hafuura qulqulluutiin moo ijaan arganiiti moo Yesuusitti himnaan barreessanii. Barsiisaa turan isaan bartoota jechuun akkoo barattoota isaati barattoota irraa dhufe barattoonni waan biraa miti barattoota jechuun barattoota isaa isarraa barataa turan waan ta'eef wanta inni barsiisaa ture wantoonni barsiisaa gootummaan guutuutti wanta ofii isaanii itti dabalanii hin qaban jechuudha bakka ofii isaanii irraa wanta isaan barreessan. Okay. Ati waliigalatti fakkeenyaaf seexanaan qoramuusaa Yesuustu isaanitti himnaan barreessan jettamoo moo hafuura qulqulluun gaggeeffamanii irra ga'anii barreessanii jettaati. An kan hin fudhadhu hafuura qulqulluu barreesse jechuun barumsi inni barsiisa irraa fudhatanii kan natti fakkaata. Waan qabattu qabdaa yaani jechuun waan maalirra dhaabbatteeti. Maalirra dhaabbatteeti. Maalirra dhaabbadheenii guutummaan guutuu sitti maan jedhamu guutummaan guutuu wanta ofii isaanii irraa sammuu isaanii irraa beekumsa isaanii irraa wanta isaan barreessan tokko iyyuu hin jiru. Keessumaa wangeelonni arfan guutummaan barreeffamanii wantoota yeroo sana barachaa turan wantoota nama barsiisa jedhaman guutummaan guutti wanta inni hojjete wanta inni jechuun dinqiin hojjete hundumaa yoo hin barreessine wantoota baay'ee hambifa'aafee jira. Wantoonni isaan barreessanii wantoota namni hin baarre irraa barata jedhamu wantoota ergaa dabarsanii hafuura qulqulluu wanta isaanitti mul'ise akka isaan barreessaniif isaan gargaareedha kan isaan barreessan. Wanta ofii isaanii irraa barreessan akka isaan hin qabnetti waan hin amanuu fi barsiiseessa ta'uu hafuura qulqulluun isaaniif ibsee dhaaduu garuu sanuma irraan barreessan waan ofii isaaniitiin barreessan miti. Anillee ofiin barreessan jechuu barbaadee miti. Ofiin barreessan jechuu barbaadee miti garuu yaani mee kiristaanonni biraa yaada biraa qaban natti fakkaata. Namni biraa mee yaada kana fakkaatu moo faallaa qabdan? Maal jette istii deebilaachuu yaala. Tole nagaan isiniif haa ta'u. Ameen. Anaa dhufu. Tole galatoom. Bishaan dhugaa. Maal jette? Bishaan dhugaa. Maal dhugaa? Bishaan. Maal jechuudha? Jechuun mana keenya dhuftanii afaanuma gogaa naasa'inaa jechuudha. Tole. Maal jettu? Tole maqaan koo asumarra jira. Okay, Saara, sirraan fuudha gaaffii sirraan fuudha naa obsi daqiiqaa 5 qofa nu obsishi. Maqaan koo asirra jira. Waaqaan bulaa. Okay, ofiin bulaan se'anoo. Ashi, waaqaan bulaa. Wangeelli kun dubbii waaqayyooti jettee amanta miti? Sirriitti. Sirriitti. Tole, bareedaadha. Fakkeenyaaf bartoonni Yesuus akka seexanaa qoramee gabaasaniiru miti? Eeyyee. Achi keessatti ammoo waan Yesuusii fi seexanni waliin jedhan illee gabaasanii jiran. Eeyyee. Akkamitti dhaga'an waan seexanni waliin jedhu sana Yesuusiin jedhu sana akkamitti dhaga'an? Tole inni kun maal jedhama? Macaafni qulqulluun guutummaan isaa 66 gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barraa'ee jennee amanna nuti. Ati kan jechuu barbaadde bartoonni yeroo duukaa turanii ija isaaniin arganiiru waan ta'eef katabanii bakka isa duukaa isa faana hin jirretti immoo wanti isaan barreessan baay'eenis jira. Isa immoo akkamitti barreessanii waan jedhudha mitiire? Lakki.
select Ishi mee godhee jedhi kan mina seexanaa kana sirreessi. eeywa yaadni kee sirruma jirta garuu ani amma kanuma seexanaa kana qofa baruu barbaade keessa kaan bal'inaan boodarra naa himta isa seexanni Yesuusii waliin haasawan kana akkamitti beekuu akkamitti danda'an. Akkamitti beekanii Yesuus ijaan argamaa yeroo lafarra ture seexanni immoo ijaan hin argamu akkamitti diyaaloogii kana hubatanii barreessanidha. Akkasi kun. Akkuma san jalqaba jedhetti si deebisa gaa gaggeessa hafuura qulqulluu waan jedhamu jira. Warri macaafa kana barreesse Yesuusin ijaan iyyuu argamu malee waan sun dhibu argaa dhageettiidhaan ijaan argan iyyuu malee dandeetti namummaan hin barreessine isuma dhaabatanii ijaan ilaalan iyyuu Naagaleera. dandeetti namummaan hin barreessine. Waliigalatti gaggeessa hafuura qulqulluutiin barreessanii fakkeenyaaf hafuura qulqulluutu isaanitti himee barreessanii jechuudha walumaa galatti miti. Tole hafuura qulqulluu waaqayyoodhaani. Hafuurri qulqulluu waaqayyoodha. Hafuura qulqulluu waaqayyo. So waliigalatti waaqayyoomatu waan Yesuus dubbatellee waan seexanni dubbatellee isaanitti himee jechuun ni danda'ama jechuudha. Waaqayyotu itti hime. Gaggeessa hafuura qulqulluu gaafa jedhamu hafuura qulqulluu jechuun. Naagala abshir waan itti amantan doktiriin keessan hin beeka. Seenaa. Maal? Hayyesh. Haalli jirtaa? Obi takkitti kana na deebisiiti nan deema na yaamanii takkitti kana na deebisii. Obi itti walii galtaati dubbi kana. Obiyye. Okay. Obii barbaadee tureyyuu sila ayyee itti fufaa ayyee kalas aali.